Ola kalle kochenya chubarre irgahomi lammi kudina gabbar. Ola kalle kochenya chubarre irgahomi lammi kudina gabbar. Ibisa dunna iyanu nargani biyendanga moti walirran darage. Badodil gasa iyanu nargani biyendanga moti walirran darage. Wako butu iyanu nargani biyendanga moti walirran daragani. Abishe garba iyanu nargani biyendanga moti walirran daragani. Hadde birru iyanu nargani biyendanga moti walirran daragani. Abishe garba iyanu nargani biyendanga moti walirran daragani. Hadde birru iyanu nargani biyendanga moti walirran daragani. Iro walagan, yole wali mudani.
nama wal jaalatu waliin boonaan biyya koo alamii Oromiyaa jedha waliin boonaan namni nama wal jaalatu waliin boonaan namni biyya koo alamii Wallaggarraan bunni daraare biyya koo alamii Jimma gubbaan bunni daraare biyya koo alamii Ilu gubbaan bunni daraare biyya koo alamii Boranarraan bunni daraare biyya koo alamii Harargeerraan bunni daraare biyya koo alamii Bale gubbaan bunni daraare biyya koo alamii Bale haga boolee jechuun maaliif hafee Gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee Nura baalee kun hundi jiru osoo nu waltaanee Gara dabaalee hin jiraannu faate kan nu dhaalee Abiyyoo maaloo nu falmitumaa maaloo nu baasi halluu Nura baalee kun hundi jiru osoo nu waltaanee Gara dabaalee hin jiraannu faate kan nu dhaalee Abiyyoo maaloo nu falmitumaa maaloo nu baasi halluu Karaan fagaatee dhufuu galamii karaan nyaate Abiyyoo maaloo nu falmitumaa maaloo nu baasi halluu Data, Keronkae, Wama Bondu Bakata, Harargeram Data, Keronkae, Modu Bakata, Wallaggaram Data, Keronkae, Abished Bakata, Bali Hagabole. Hagabole jechuun maaliif hafee Abiyyoo gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee Nura baalee kun hundi jiru osoo nu waltaanee Gara dabaalee hin jiraannu faate kan nu dhaalee Abiyyoo maaloo nu falmitumaa maaloo nu baasi halluu Nura baalee kun hundi jiru osoo nu waltaanee Gara dabaalee hin jiraannu faate kan nu dhaalee Abiyyoo maaloo nu falmitumaa maaloo nu baasi halluu Karaan fagaatee dhufuu galamii karaan nyaate Abiyyoo maaloo nu falmitumaa maaloo nu baasi halluu Data, Keronkae, Wama Bondu Bakata, Harargeram Data, Keronkae, Modu Bakata, Wallaggaram Data, Keronkae, Abished Bakata. Wali sobuna, garam sobuna, biyal maduki buna. Rante siru walina, wali sobuna, garam sobuna, biyal maduki buna. Jala la ke sagul ne, ada solane ya, ada solane.
farsime kufa farsine kufa farsine ana sonani ya jalala ke sagulufne ana sonani kufa farsina kufa farsime kufa farsine kufa farsine kufa farsime kufa farsina kufa farsime oh ashoro fandama ashoro fandama musukunate ashoro fandama ashoro fandama finani sultu ashoro fandama ashoro fandama mutijettu male ashoro fandama Ninjettu ya shororo fandama Dalej Tamiman tabotun maldati mabut Tayya mabut maini mabuti Jati maldati softi tigenna Madanato Jannata lafarra lakamelu umamni kiyaya Biyato Oromia Irike vaime tulvi mukeni Sulula bidre harofi lakeni Ijanu bubsita addake bareni Kesi kes padade Alo salan ashama harkafuni kabajamtoota fi hordoftoota najalatti argamtan Tiko na dabbari akkanumani like wanti seene live seene sirba qofa sin affeeru barbaade haa ta'u akka ani dubbadhu nagootanii jirtanii sababni isaas as jala namni dubbadhu jedhu jira namni akkana ta'ee jiru jira maal jedha jirtanii saniifuu xiqqoo like na dabbari waan akkasii jennaan live seene sirbaan ibsachuu yaalee haga tokko fi wanta Oromiyaa keessatti yookiin biyya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru karaa sirbaatiin ibsachuu yaalee jira maybe yoo kan sirriitti ilaaltan ta'e yookiin sirriitti xiinxaltan ta'e sirba isa tokkoffaa sirba naannoo Shawaati garuu wanti inni ibsu yaada kiyya na ibsee jira yaada kiyya yookiin haasaa kiyya karaa sirba saniitiin ibsadhee jira kan itti aanus Nurabalee kun hundin jiru odoon waltani jedha Shukri Jamali innis yaada kiyya na ibsee jira haasawuun irra artiidhaan sirba yookiin sirbaan wanta ofii yookiin yaada ofii yookiin rakkina saba ofii ni ibsatan jedhee yaada saniifuu yaada kiyya waan na ibseef haasawuun narra hin jiraatu namoota galuuf ni gala jedhee waan yaaduuf jechuudha haasawuun narraa hin eeggamu sababni isaas sirbichiyyuu yaada yoo nama sirba caqasuuf like sirba tokko yeroo caqastu homasitti toluuf qofa hin dhagahini waan sitti bareedeef qofa dhageeffattee bira hin tarini waan si dabbareef qofa dhageeffattee bira hin kutin sababni isaas sirbi tokko yeroo sirbamu waa tokko irratti fokasii godheeti wanta tokko irratti xiyyeeffannoo godheeti fakkeenyaaf sirba jaalala yoo kan ta'u taate namni sun jaalalaan qabamee akkam akka ta'e yookiin ammoo dararaa inni jaalala keessatti dabarse ibsa yoo sirba qabsoo ta'e sirbi kun qara qabsootti kan si dhoofu yookiin akka si cimsu si ibsa yoo kan injifatoo ta'us kan waa'ee injifannaatiin wal qabate sirba injifannaa kas ibsu ta'a jechuudha so sirbi ana wala sirbi sun wanta amma magaalaa Finfinnee keessatti adeemaa jiru yookiin biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti abin yookiin
ilmaan kotte duudaa ilmaan Minilik godhaa jiranii wal qabatee sirbi sun baay'ee tokko ibsa yaada kana hundayyuu jechuudha. Wanti isin gochuu qabdan yaada biraa qabadhee hin dhufne sirbi kun naaf ibsee jira jedhee waan yaaduufi waa'ee amma abin yookiin waa'ee abin yookiin ilmaan Minilik ilmaan kotte duudaa biyya Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti deemanii godhaa jiran kana karaa miidhaan qolachuu dandeenya karaa kamiin balbala itti cufuu dandeenya ka jedhu qeerroo fi qarreen Oromiyaa keessatti argamtu kutaa kamiyyuu ta'iiti balbalaaf banaa gochuun hin gahu balbala isaanii isatti cufuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf paartileen abin yookiin paartileen Habashaa maqaa Habashaatiin jiran Oromiyaa keessa seenanii waajjira banachuu irratti jiranii yeroo kana yeroo isaa waajjira banatan kana akka hin eeyyamne gochuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Salaalee hedduu takka waan nama boonsu dalagan jechuudha. Salaalee kutaa wanti isii hin beeku maybe hedduu waan nama gammachiisu jechuudha. Hin seensisne waajjirallee bansiisuu dhogganii ari'anii baasan jechuudha. Gochi kun itti fufuu qaba. Kutaa Oromiyaa hunda keessattuu kan dalagamuu qabu kan godhamuu qabu gocha akkanaati. Hayyamuu fi hin qabnu jechuudha. Maaliif nurra deemti waan ta'eef ofumaa ofitti bannee ofumaa ofii kenna ofirra deemuu jirra. Ofirra akka isaan nurra deeman duuda kenna lafa ciibsinee fi kortoo taanaaf jechuudha. So waajjira itti cufuudha. Waajjira kan bananne gochuudha. Wantoota isaan gurguran suuqii ta'ee mana nyaataa ta'ee waan akkasii biraandii maqaa isaaniif jiru fayyadamuu dhiisuudha. Waan Oromoo ta'ee fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatu guddisuudha. Gatiin sitti qaala'us ilma Oromoo irraa fayyadamii gatiin sitti qaala'us ilma Oromoo san jajjabeesii akkasii guddista. Sababni isaas kuni fakkeenyaaf ilmaan Milikii ni beeka yoo wanta qarshii 50 jiru qarshii 45 ni gurgurti. Namni kenna wanti qarshii san ilaala. Advanteejii qarshii 5 san gadi bu'ee san ilaala jechuudha. Isaan ammoo baay'inarraa waan argataniif yeroo san maallaqa nuti karaa biraatiin kennaafi jirru maallaqa nuti karaa biraatiin import godhaafi jirru sun deebi'ee kilaashii bitatanii nuun ajjeesu jiran jechuudha. Deebi'anii waajjira nuun banatanii nuun wal nyaachisu jiran jechuudha. So kana akka hin taane ammoo wanta Oromoo irratti xiyyeeffate maqaa Oromootiin ka jiru mana nyaata Oromoon jiru dhaabbata maqaa Oromootiin baname fayyadamuudha. Guddisuudha. Fakkeenyaaf bishaan ni qabna. Bishaan Oromoon ni qabdi. Amma fakkeenya Haayilaandii ni qabdi. Nama meeqa kennatu Haayilaandii maqaa Oromoo fi afaan Oromootiin bahe yookiin kaampaanii Oromoo irraa bahe kamtu fayyadama? Nama meeqa fayyadama? Nama hedduu kenna nama xiqqoodha. Namni fayyadamu jechuudha. Ta'uu hin qabu. Kan inni san fayyaduu qabna. Isaan akkasi qomceen akkasi. Qomceen kabajaan beektu wal guddisti. Baay'isoo kana wal guddisti. Ajaa'ibatti wal guddisti. Isaa wal guddisan nuti yoo akka isaanii kanatti wal guddisuu hin dandeenyu maali baay'inaan qabna qabeenya uumamaa ni qabna waan takka garuu kan qabne jira wal nyaachuu hin qabna ajaa'ibatti wal nyaachuu illee hin qabna kan qabne obsa hin qabnu wal ta'uu hin qabnu waliif rifachuu hin qabnu wal gammachiisuu hin jiru ta'uu hin qabu ka obboleessi kee guddatuuf ati yoo itti waanyite bu'aa hin qabu. So akkas ta'uu hin qabu isiniin jedha. Ka itti aanu wama takka dubbachuu hin barbaanne bakka sirbi naa ibsee jira. Sirbi ani barbaadu sun naa ibsee jira. Abiyyoodhaan hojjaan baana. Abiyyoo isin yaabanu immoo maal isin yaabanu mee natti hima. Abiyyo maasni yaabanu natti himaami hojjaan baana sirba tokko natti himaati fungee dibanu fungee maasni yaabanu mee
sirbi sirba maalis ni yaban shi jette shi waaqa jedhiis ibsaa kun ka mataa taasa daalacha si malee shi sirba kiyya sana bani shi bareedduu Oromoo qalloon talabaalee ka jedhu tokko inni illee hin ta'u ka biraa Abiyyo Barbaalee ishi Abiyyo Abiyyo haadha Solalee sii bana Abiyyo sii bana Baaroo Sheek Huseen sii bana ashi mee Haacaaluu bani ishi Haacaaluu okay ka biraa ishi diraamaa fungeette okay aya maasin yaabanu Baaroo okay waan jaalalaa nama qabsiisu wayii naaf bani min jaalala miidhamteerti hin beeksistisiinu ishi Umar Suleyman okay arif ishi Kamaliyyuu jedhu san ina sirba Maliyyuu koy baram kabraa filadhaa sirba kiyya banu ishi Abiyyoo sinii bana sirba kam sinii yaabanu okay Caalaa Bultumee Eebbisa Addunyaa great idea Raahel Dhugumaa kee kana fudhadhe Eebbisa Addunyaa ishi Eebbisa shi Abiyyoo Eebbisa Addunyaa kee fudhadhee jira shi ani shamarran jaalala shi keetuma ban kiyyamoo shi Lakki Booroo okay Lakki Baaroo jedhama Booroo jedhama shi Baaroo ishi galatoomi sirba kee shi Eebbisa Addunyaa caaltuu atis galatoomi sirba kee kun Eebbisa Addunyaa okay mee ka biraa shi ibsaa maal jedhaa nuuf maal jedhaa Kalau cakap semua tahu Romoti. Tahu. karanumaan yaadadhaanii sirbi kun sirba Eebbisa Addunyaati. Azaanu jira. Shi azaana bayi shi caalaa dhagafa. Shi nuhoo goobana jaalattuu diinii maqaan ofii ajaa'iba ofii nuhoo goobanaatti intala baalee jabaadha wal jajjabeessa galatoom xaasaa Abiyyoo banii shi ulfaadhu jajjabee keenya akka caaltu galatoomni azaanaa jiranii anis callisee jira ibsa sirballee hin banne. Nuhoo goobana
shi no gobana tokkummaa shi eebbisaa koo by the way sirba sadii wal jala sinii banaa no gobana eebbisaa addunyaa sinii bana daadhii galaanban ishee Rahil tokkummaa yaa ijoollee Oromoo Rahil tun Rahil maqaa kamiiti ishee Amilee Kadir Rozina welcome ishee ebade ka kashtii ko kashtii ko tisi fatiyaa kama kali amma lagi kashtii roza doki main Salim nagayaan budi sorry Salim cerita banyak Ablakim welcome okay sirba eebbisa addunyaa kana caqasaati ergasi sirba eebbisa addunyaarraan ka Usmaayo Muusaa itti fufaa akkasuma ka Nuhoo Goobanaatti fufamee yaadannoo sirba eebbisa addunyaallee kanumaa yaadadha eebbisa addunyaallee yaadadhaani akkasuma Usmaayo Muusaa illee akka yaadataniif weelluu isaan lamaan sin affeera.
Anyways, sirbi kun kan eebbisa addunyaati. Karanumaan akka yaadannoo gootanii goota Oromoon artistii Oromoon qabdu keessaa goota Oromoo kan ta'e eebbisa addunyaa har'a addunyaa irra hin jiru. Biyyoon itti haalaaffatu jenna yaadannoo isaatiif sirba banee. Egaa mee kanas hiriyaa isaa kan ta'e qabsoo tokkorra kan turan erga eebbisa addunyaa yaadannee mee Usmaayoo Muusaa isiniif affeera. Galera buyomu ili sumbada madani namuma Multinto danuma Usmaayoo Muusaati sirba Usmaayoo Muusaati hedduu jaalladha baay'ee. By the way, sirbi kun sirba Usmaayoo Muusaati akkasuma akka dura isinii banee eebbisa addunyaati akka yaadattanii fi sirba isa dhumaa isin affeeru sirba artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa amma siree irratti argama. Yeroo kanatti haa yaadannuuni duuka haa dhaabannu Nuhoo Goobanaa artist Nuhoo Goobanaa nama yeroo duraatiif tokkummaa jedhee nu sirbaa bahee Nuhoo Goobanaa namni hin beekne jiru. Yeroo kanatti hedduu waan nama gaddisiisu keessa jira. Hedduu jaalannaa hedduu kabajnaanii karanumaan artistoota Oromoo asiin dura darban yookiin artistoota Oromoo kan Oromoof jecha wareegaman kan Oromoof jecha lubbuu qaalii kafalan kan Oromoof jecha fayyaa ofii fayyaa qaalii kafalan haa yaadannu bakka isaan jiran deemnee tiriit haa goonu. Nama addunyaa irraa darban kan jiraatan rabbi haa araaramuu fi kan jiran ammoo duuka haa dhaabannu mana isaanii mana dhaynee haa gaafannu. Kan fayyaa dhabee algarra ciisus rabbiin haa fayyisu garuu dhaynee yoo tiriit goonee duuka dhaabannee waan guddaadha waan nama gammachiisu artistoota Oromoo keenya duuka haa dhaabannu isin jedha. Yaadannoodhaaf isa dhumaa artist jaalatamaa fi kabajamaa artist Nuhoo Goobanaa isin affeera na hordofaa.
Akkasiin jedha sirba nu gobanaa sin afeeree hojjaan baana ankasi wajjin ture Saliim Umar jedhama naaf jiraadha isiniin jaaladha fayyaa naaf ta'a isiniin jedha galatoomaa